السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هرقفوني كبجمتوتا في جالتوتا أكيد جرتني نجا قبلني فيا كيسني جرا بلا تربي وري فيديوكو سمبرجي لايكي شيري نقول سنجرا ولا غرغر ولا غرغري وان تلفاتو قبو برين باسن وان كفلو ولا غرغرو أسمراني إلما أورموتاتني ولا برندربينا orma jara oolle ormaafu laayikii gochaa oolla. Kanaafuu viidiyoo yoo isin bira ga'u laayikii namaa godha, namaa barreessaa. Wal tuffatiin wal guddisuu yaadaa isiniin jedha. Nuti wal geenya. Kanaafuu kana isiniin jedha waan nama gaddisiisu tokko gar tokkoon waan nama kofachiisu gar tokkoon waan nama gaddisiisu. Mubeen haadha jalaa okkatee qe'eeleera. Mee walumaan haa dhaggeeffannu waan mubeen jedhe. Mubeen haati waggaa meeqa akkuma keenya kana biyya Oromaa keessa sarakkattattee otoo milkaa'in biyya isheetti deemtee ijoollee gattee jechuudha. Har'a immoo mubeen waan inni odeessu mee walumaan haa dhaggeeffannu. ስለማቅ እንዴት እንደማትፈልጊ ስለማቅ ነው ይሄንን ነገር ያልነገርኩሽና አውፎ በይኝ። በቃ በጣም እንደምትከፊብኝ ግን ደግሞ ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ እኔ አስቤበት የወሰንኩት ውሳኔ ነው። አንቺንም በጣም ነው የምወድሽ። በዚህ ምድር ላይ ያለሽኝ አንቺ ብቻ ነሽ። ራስሽን ጠብቂ። አንቺ ያለሽ አሁን አድጌልሻለሁ። ካሁን በኋላ ኢንሻአላህ የምትፈልጊውን ነገር በሙሉ እንደማሳካልሽ ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ ይሄንን ነው መናገር የምፈልገው። በስልክም እኔ አሁን ከገባሁኝ በኋላ ደውዬ እነግርሻለሁ። አንቺ በጣም ነው የምወድሽ። ለአንቺ ነው የምኖረው። ሁሌም የማስበው ስለ አንቺ ብቻ ነው። የምጨነቀውም ስለ አንቺ ነው። እናቴና ራስሽን ጠብቂ። ኢንሻአላህ ነገሮች ተስተካክለው እንደምናስባቸው ሆኖ ተገናኝተን እንደ ድሮ እንደምንስቅ ተስፋ አደርጋለሁና በቃ ይሄንን ነው ማለት ነው። ስላልነገርኩሽ ደግሞ በጣም ይቅርታ። በቃ ኢንሻአላህ ነገሮች ተስተካክለው ደግሞ ተመልሼ መጥቼ ለዛም ተስፋ አደርጋለሁና ፍላጎቱ ምንድን ነው? ቆይ የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው? የምትሰማው ነገር ምንድን ነው? ስደት በእኔ አይበቃ? መሰደድ ብቻ መሰለህ? ስደት እኮ ላይሳካ የሚችል ስንት ዓመት ተንጠራጥቼ ሳይሳካ አንድና ሁለት ነገር መልስ እፈልጋለሁ በአንተ። የኔ መኖር ትፈልጋለህ ነው ወይስ የኔ መኖር አትፈልገውም? ሁለት አማራጭ መውሰድ ለአንተ ማለት ነው። Akkuma geessan egaa baay'ee tokko laphee nama cabsa, baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mubaarakii haati isaa ijoollummaa isaanii ijoollee kana gattee innaa darba jettee akkuma namarraa barahaa keessaanii lukaan biyya Suudii deemtee turte jechuudha. Wallahi biyya Suudii turte deemtee lukaantiinii deemtee akkuma namaa xiyyaaraatiin isa dhufne kanallee miti lukaan deemtee achi geessee waggaa ja'a muluu kan isheen hojjetaa turte jechuudha. Ijoollee isheen kan immoo maatii isheetti kennitee innaa darbaa ofiifis dabarsa jettee lukaan biyya Ormaa keessa deemtee achi geessee jechuudha. Yoo deemtutti achitti ijoollee ishee maatii isheetti dhiistee deemteetti jechuudha.
ijoolleen kuna waggaa ja'a muluu kan isheen suudii kana keessa turte jechuudha. Suudii kana keessatti immoo baay'ee nama gaddisiisu waggaa ja'a amma kana ergitee waan argattu kana akkasii goona jedhanii maatiin irraa fuudhu. Inni isheen ergitu kun ijoollee isheefis hin taane jechuudha. Akkasiin gubataa turtee waggaa ja'a muluu biyya ormaa keessatti gubattee wayin isheef hin taane wayin ijoollee isheef hin taane akkasiin harka qullaa ishee biyyatti deebitee galtee jechuudha. Biyyatti deebitee harka qullaa deebitee ijoollee isheetti jechuudha. Mubaarak egaa hangafaa isheefi jechuudha. Hangafaa hawwalaati. Yoo isheen asii galtutti utuu barii innillee utuu bira taa'ee egaa ijoolleen buttaa jara maashaallah warra gargaaru yeroo hundaa akka kutaa gara biraatti miti. Maaliif akka wal harka qabatanii wal guddisuu barbaadu. Ati hayimaanotii keessa jirta ati kaasii waliin jedhanii akkuma haadhoo akkuma obbolaa tokkotti wal ilaalu. Abrish fa'aa utuubii bananii kennanii fi utuubii kanaatiin haadha isaa gargaaruu jalqabee alhamdulillah akkuma nam tokko taf jechuu jalqabee barumsa isaa ta'uu baratu qansiraa hojjetee haadha isaa jiraachisachuu jalqabee jechuudha. Barumsa kanallee baratee fixatee barumsis gaasha dhabdee jennaan gara Finfinneetti ol dhufee qansiraa hojjedhee haadha koo rakkina isheen na guddisuuttis anaaf jettee saddadamtee biyya ormaa keessa adagaa argaa turtee achii dhuftee si milkoofnee beetasaba isheetu birrii isheellee irraa fixee kan jedhu odeessaa jechuudha yeroo hunda. Kanaafuu amma gara Finfinneetti ol dhufeellee hin milkooneen diddee fakkaata milkaa'uuf waan inni yaade hundu. Har'a immoo oskee haadha isaatiin gara Dubaayii dhufuu fi basboora baafatee waan hundaa fixatee balalii isarratti kunoo boolee jira jechuudha. Boolee jira uffatee maftaa fi mucaa goddanyaa isaanii tokko jira isa oskanii balaliyyaan isaa har'aa kunoo akkuma argitan boolee keessa taa'aa jira. Isaaniin akka isaan gaggeessaniif isaaniin eeggataa jira. Akka haati isaa dhageessetti quban qabu waan inni dabarsee haadha isaa fageessanii jirtu afaan Amaariyaadha ta'e malee haadha koo siin jaalladha waan hundaa siif jedheenidha inni jedhu jechuudha. Oskee haadha isaa maftaafaatiin na gaggeessuuf dhufaa jiru jedhee akka maftaafaa eegaa jiru maftaan fiigee dhufee akkuma dhaga'een jechuudha. Haadhatti bilbilanii oskanii haadha waamanii haati fiiddee buttaa jiraarraa gara Finfinnee fiiddee dhuftee jechuudha. Dhageesse otoonni barariin duratti boolee keessatti qaqqabattee jirti jechuudha. Alhamdulillahi baay'ee tokko gaddite biyya baanii hammilkaanii wayin hammilkaa'ee meeqatu jira. Akka carraati biyya baatullee milkaa'uu dhabda. Anarratti ni ilaaltu anarratti barumsa fudhattu. Ani waggaa chaa taa'ee maaliif milkaa'eera kan isheen jettee jechuudha. Narratti barumsa fudhattu. Narratti ni ilaaltu anuu siniin gatee mukatti sin naqeen biyyaa bahee siniif jedhee achi dhaqeellee otoo naan milkaa'in ofirra deebi'ee waggaa ja'a muluu taa'ee ka'ee ofirra deebi'een galee anarratti ni ilaaltu deemuu bichaa miti milkaa'uu nuun jiru kan isheen jettee jechuudha. Kanaafuu ati akkamiin na oskitee otoo natti himiin deema haadha koo gaariitti illee otoo naan hin jedhin na dhokattee qeelteedha kan isheen jette. Mubaarak amma maftaa fi mucaasa kanatti beeka malee haadha quban qabu gizee haadha arge nayee jechuudha. Mubaarak jechuudha nayee jechuudha. Nayee maazarii koo waamtanii jedhee maaliji waamtee kan jedhu mucaasa goddanyaa sana tiishartii adii kana wajjiniin wal loluu jechuudha. Maftaanii akka asii odeessan miti himbaasii keessa dhaxxee hojjettasiin jedhu. Maftaan ji'a tokko muluu as taa'ee deebiira daawwachuu dhufee jechuudha. Akka odeessan kana miti hin dandeessu guyyaa tokko inni saayiliidha. Wajjin inni jedhan kunis immoo humnaa olidha sobadha akka addanaa odeessu miti. Asiyyuu yoo hojjette gadi of qabdee ilma argatta.
haadha keerraa fagaattee biyya ormaa akkamiin jedhee maftaan taa'ee akka kanaanii egaa maftaanii dhufee akkasiin haatillee dhuftee na'ee wayin namara xadhuu jiraachuu koo addunyaa kanarratti waan lama si gaafadhaa jechaa jirti bilbilinna jeeqa. Waan lama si gaafadhaa tokkoffaa jiraachuu koo barbaadamoo akkan dhaabadhee deemu akkan nama ta'u barbaadamoo akkamidha. Tokko wayinnaan maraxadhu wayin deemsa kee maraxadhu kan isheen jettee jechuudha qaqqabattee inni silaa os qeeqeeleera. Haadha koo aamsanii dhaamuu fi haadha koo sin jaalladha siifan jiraadha bakka namni geessi geessisuuf addunyaa kanarratti amma lubbuun kanarra jirutti siifan jiraadha bakka ati yaadde si geessisuuf inshaa Allah yoo rabbi jedhee kan inni jedhee taa'ee aamsa dabarfatu jechuudha. Akkatinatti qirjettus nan beekaa yoo viidiyoo kana immaa koo yoo argitu hafoo akkanaa jettu hafoon illaa akkanaa jettu yoon sitti hime na orkitaaniidha yoo sitti hime na orkitaaniidha sitti muus jibbee miti kan inni jedhee taa'ee aamsa isaa dabarfataa jiru jechuudha. Sin jaalladha siifan jiraadha bakka riyyaa keessi geessisaa rabbiin umurii keenyaaf haa dheeressu anaanis umurii dheeressee haadha koo jedhee taa'ee aamsa isaa dabarfataa jira. Yoo viidiyoon kun si bira ga'e akkati hafootu akkati natti aartus nan beeka akkati illee qirnatti jettu nan beeka garuu immoo maal godharee siin bakka yaade ga'uuf laazimii deemee biyyarraa deemee dalagachuu barbaachisaadha kan inni jedhee taa'ee aamsa isaa gaafa dabarfataa jiru baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ati kanallee haati dhuftee jidduutiin fiigaa dhuftee ijoolleen akka inni har'a barru beekuuti ashokkaayee fidanii jechuudha goddanyoonni akka kanaan dhaabattee haati baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ishees immoo gubaa biyya ormaa madaa biyya ormaa wanta qabduu fi anarratti hin argitu ani milkaa'eera anumarratti haa ga'u ani siddeetenya sii hin barbaadu akkati biyyarraa baatu hin barbaadu dhabees argadheessi jechaa jirti jechuudha. Mucaan akkanumaan argu na'ee ofirratti gaddee hafee jechuudha. Bararaan sa'aatii daqiiqaa meeqa booda'a jedhee otoo odeessaa jiru haati kunoo irra dhuftee jechuudha. Wayinnaan maraxadhu wayin immoo deemsa maraxadhu akkan ol jedhee deemu barbaaddu akkan nama ta'uu barbaaddu ani ishee jettee jechuudha. Akkasiin egaa viidiyoon irra dhaabbatee jira hin hafetee hin deemitee hin barre haadha bira darbee hin deemamu jedhee abdii qaba. Otoo haati akkas namarra dhaabattee hafootoo namaan jedhini wanti namaa qixaa'u tokko hin jiru. Han namaa qixaa'u haafuutiin eebbaatiin manaa baay'iniyyuu abbaan milkaa'ee abbaa qaba. Kanaafuu otoo haati akkas ittiin tinii jettu deema jedhee hin yaadu inshaallah. Rabbiin nu beekoo hin darba guyyaan kuni har'i kaleessa miti kaleessi sarara miti. Namni immoo gammachuu booda gadda booda gammachuu jira. Abshirii har'asitti dukkanaa'us booruma nima ifa. Haadha kee eebba haadha kee qabda abshirii siddeetanyaa miti. Haadha kee bira teessee hanuma argattee tattaafadhu beeku wallaahi gubaa biyya ormaa abbaa milkaa'ee qabanni inni kaan argaa jirta haati kee irrattuyyuu. Akkasii inshaallah rabbiin guyyaa tokko keessaa si baasa ganaa wala deemaadha. Haadha kee ofitti illee qayyamsiisinii siin jedhamu beeku rabbiin sittaa wakkalamu. Ittaansi immoo gaa haayimeef burukee silaa yeroo hunda kana isinii fidamitiira ijoollettii kanammoo waan kolfaatii burukeen dubartii goddanyaa isaatii garuu waamee fidee makiinaa keessatti libistikii isheerraa fuudhee shurraabitti diddibee jira jechuudha. Kottuu jedhee waameera burukeen immoo gabarri isheerra jira makiinaatiini. Makiinaa keessaa ho'a isheen dhuftee itti iyyaattu. Gabbiinaa keessa jirti turte biraa buutee duuba teessee jechuudha. Suutuma jettee ol galtee akka nagumaa jettee kaatee chiichartii irratti libistikii argitee egaa maa inni kunii jettee era haayimeen dura akkas hin taatu garuu amma dhugaa dubbachuuf hinaaffanila haayimeen hinaaffanila mataarra baheera jechuudha dhugaa dubbachuuf duraan haayimeen akkas hin hinaaftu garuu inni ammaa kun yoo hinaafte iyyuu rukutuuf hin fiiddu dur inni aartii malee jechuudha amma garuu hinaaffaatiin kaleessa shaanxaatiin fuutee hilleetti kennite jechuudha. Shaanxaan gogaadha miti beektu akkana nama dhukkubu. Shaanxaa kanaan dhootee jennaan kun nuti kaameraan jedhe dafee jechuudha burukee. Har'a immoo as gootii shurraabii irratti tarsaasuuf fila. As butti achi butti harka ishee akkasitti akkuma argitan kana harka ishee akkasitti qabatee
يا ربي نا إيجي جدير درماي إديتو كنا جابسيتي جي وين كله سيو كشنا وتجي تجرا توصلاتو سلكي كان متا كي سان أجتي سلكي رتي كابا فوتة شانت أتي ركضو بربادي ما إني كوني جتي ما إني لبستكي كوني جت إني كلامي رجع إيش لبستكي جت أنا نسودا أنا موني ستيفاكات أجتي yoo maa inni kun jenna kanas na dubbisuu dhuftee itti ta'e taa'inaan akkati yaaddee miti jetti isheen immoo haimee akkatti yaaddee miti dubbisuu dhaqeen itti dibame jennaan itti xaragatte jetti itti xaraddee jette akkasiin kakkaballaatiin dirgim goote kaburu keetiin egaa yeroo hundaa haimeen amala disii baasteetti